بسم الله الحمد لله الحمد لله الواحد القهار. الصلاة والسلام على أحمد المختار نبينا محمد وعلى آله وصحبه الخيار. قالني خنكيتي يا موتي علما خنون بدافت دين إسلام في لمها إستي هججون بريدين خينيا urgaada fi mi'aas ni qabadan damaha namni diinin deemu buddisaa milkumaa galanni kan keeti yaa mootii caalamaa kunoonu badhaafte diin islaam filamaa isatti hojjechuun bareedina keenya urgaada fi mi'aas ni qabadan damaha namni diinin deemu buddisaa milkumaa jalqaba dubbeedha bismillaan eegallaa دين إسلام نوف كنا دين تجالا قالني خنكيتي جنة الحمد لله إرقانو فرقيتي محمد عبد الله إرقا جني إنسي هند ولي قالا رحمة أمنك يا تبوسي والجلا هند ديرادة أمة مسلمة نمني دين ديمو بودسا ملكما دين إسلام خاني ونرى نو خاقا بينيا هند إسا جدمنو غافا لبون دفتيس خلبو خنينو warra filmaan keenya qitasaan jaalannu hanga fedha yooniif cinqamnee rakkannu diin akkanaa nuti rakkoo jechan dhiifnu abuu bakrii namni fakkeenya godhannu yaasiriif somayyaa namu haa yaadannu warrootan jalqaba diinii wareegamu sahaabonni nabi lakkaawameen dhumu warri diiniin keenya isaan saniin boonu dhiirti akka isaanii ganalleen argamu osoo isaan hordofne rakkoon jilbiifannu rabbi nuuf haa kennu obsa akka isaan sana namni diinin deemu buddisaa milkumaa hoggaaniif cadawwiin tanteessi tuffatte namni si gahuu fi kasin keenyas taate yoo waan fedhe jedhe hundi si laallate yoo si miidhurratti hundi walii galte obsa jabeeffadhu biiftuu ta'e dhihaate kuni waan hadiisa quraanni dubbate ati lafan kaahin jecha qiyyeessete alam nashrah lalladhu yoo feete ammallee nabiyyiin hadiisan dubbate nagayaaf raamanni rabbi biraa taate irra haa jiraattu walitti dhaabbatte waan inni dubbate dhagaysiifan himaa namni diinin deemu buddisaa milkumaa barummata takko rabbi yoo jaalate qormaata jarjarsaaf jedheeti dubbate ati hoggaanii fi rakkoon si baay'atte karaa gortuu dhabde ardiin sin rakkatte rabbumatti hin kafrin ati moo jarjarte yeroo xiqqoo booda furmaata argatte yoo mirkaneeffannaa dubbii tanaa feete dhagaysiifan hima ambiyoota kuute dhiira ciniinnatte nun geesse diin kanaa beeki diin islaama buddisaa milkumaa fudhadhu nabiyya allah muusaa gaaf rabbiin baqadhaa jedhee misra keessa halkan keessa kanii baqatan godaansa fir'auna fi ammas kaabinoonni isaa faana isaanii dhahan ganama bariisaa waraanni muusaadha bahara faanciisaa kan fir'auna isaan duubaa dhukkee kaasaa ganda keessa maaliif nu baafte yaa muusaa jechuun hoggaa taatu dhagahii deebisaa dubbiin waa akkasii miti yaa hawaasaa rabbiin koona wajjin jiraa itti dhiisaa barganaadhan karaan deemuun agarsiisaa jedhee tasgabbeessa ummata hundumaa namni diinin deemu buddisaa milkumaa galanni kan keeti yaa mootii caalamaa kunoonu badhaafte diin islaam filamaa isatti hojjechuun bareedina keenya urgaadha fi mi'aas ni qabadan dhamaa namni diinin deemu buddisaa milkumaa uleeteetin dhahi yaa muusaa baharaa jedheetitti dhufee waxin rabbi biraa akkasitti dhoofnaan tahe akka gara hallayyuma tana keessa godheef karaa gammachuun hori'a gama bahan duraa hoggaa kibxi geessu walakkaa baharaa isaani gajjigee gamaa gamanarraa achitti hambise waa muusaa darara caalamaan gorsuudhaaf eegas baase jaraa dhaqi ilaali'atu biyya misraa jiraa waa heddurraa barra yoo baranne seenaa namni diinin deemu buddisaa milkumaa siifin hima amma seenaa ajaa'ibaa
barnoota irraa argattan mee gurraas qaba osoon dheeressineen seenaa gaggabaaba ijoo qofa irraa fudheesiin dhaqqaba waan qophii har'aatiif ta'u munaasaba barseena Yaaquba har'a himuu deemna namni diinin deemu booddisaa milkuma Yaaqub ilma Isxaaq qalma Ibraahimii abbaa Yusuf tahuu ammoon dagatini ummatoota mukaaf dhakaa soqatanii rabbii keenya jedhe warra gabbaranii sanitti ergame inni yeroo sanii ashtaarii guddaadha jedhama maqaanii hoggaa dhukkubsate daa'imni isaanii daa'ima fuudhanii bakka san geessanii tajaajiltuu mana amantii isaanii ishtirta jedhamtu takkatti kennanii ashtaar jalaan dhayte kadhattiif isinii yaa ashtaarii guddoo sitti haajamanii dhukkuba fayyisiif daa'ima isaanii jetteetti waywaatti kadhaa waan beeytunii ashtaar si gaafadhe ni fayya daa'imni jetteetti kenniti boodarra isinii akkanatti nama gabroomsaa duranii dhagaa dafee muqni waa takkan beekanii agartan beeytanii nicmaatiin islaamaa namni diinin deemu booddisaa milkumaa galanni kan keeti yaa mootii aclamaa kunoo nu badhaaftee diin islaam filamaa isatti hojjechuun bareedina keenya urgaadha fi mi'aas ni qaba dandamaa namni diinin deemu booddisaa milkumaa mana waaqeffadha saanii naman dhayne inni ni tuumama mukatti hidhame ammas namni isaan tuqu yoo argame ibidda darbama fayyaansaa hidhame gaaf tokko ummanni walitti qabame Yaaqub dhufe isaan gorsuudhatti seene dhagaadha fi muka harka keenyan sonye mee maaliif gabbarra rabbii keenya jenne jedhee gorsinaani ummanni isaan morme akkas taatu wahin isin gaafadhame sa isaan kanaatu isin kana uume moo isaan kanaatu isiniin bocame jennaan jarri hundi ni hudhaan hudhame tokko isaan keessa Faaris kan jedhame inni ittuma fuufee mormisaan lakkifne kunoo kana jedhe aseelota baane ashtaarii dadhabdu humaa namaan goone dantaa isin qabu waan naman fayyanne ani kan na dhibu rabbii hin argamne inni akkas jennaan dubbinsaa himame osoon turiin jarri dhufee marsu seene marsaa qaba akka isin jalaan baane jennaan ariyaani Faarisiin qabame rabbiin ittiin dhiifne yaada jara kanaa beekidiin islaama booddisaa milkumaa dura bu'aan mana waaqeffannaa isaanii hoggaa dhufu akkas jedhe ummataanii oduu Yaaqubtanii bu'aan qabne sanii sa isin hin gahu isa dhagahuuni addaan faffaca'a jedhe ummataanii ummanni kasitti dhiisanii deemanii Faaris qabaniiti galma san geessanii waan inni jedheenis ummataa himanii ibiddaan gubamu irra murteessanii waan akka sireedha tirratti hidhanii gommaadhaan oofadha ishtirii geessanii dubartii ummata gubduu ibiddaanii rabbi mootee korke namarran kaahinii yoo diddeesi gubna ibidda kanaanii gumaa dhiiga keetii kafali jetteeni Faarisni waywaate humaan qabu inni gatiin dhiigaa meeqa nin kafala'anii jedheeti gaafate Yaaqub jiddumaanii isattuu qa'anii inuu jarri ammaa namni diinin deemu booddeerruma aanaa ati mataan keetu diinota ashtaarii atu gumaa dhiigaa kennuu qabdaa barii jetteetitti kaate isattuu ishtirii akka jedheen ammas jaarsi mataa arrii osoo soddaalee tahuu baattee tarii ati suma gumna badaa shabbaarii jenna Yaaqub illeen waa dubbatee barii kanaas itti darba kun tokkuma jarri jennaan itti fiige kasaanii ashkarrii achinarraa deema jedhee dhorga garii osoo wal bubbotu gamaa gamas jarri leeyban itti fidee rabbiin ergeef nasrii leeyban jaarsa sodda Yaaqub tahuu barii rahimummaa qaban ammas gama birii aangoo guddoo qaba ni sodaata jarri katti waliin teessu laalimee jabbaarii
ammas tahee durii karaan saaqanumaa namni diinin deemu yoomuuni tumsamaa galanni kan keeti yaa mootii calamaa kunoonu badhaftee diin islaam filamaa isatti hojjechuun bareedina keenya urgaadha fi mi'aas ni qaba dandamaa namni diinin deemu boddisaa milkumaa leeyban dhufnaan jarri furmaata argate yaaqubni kafalaa waan firra fudhate jara lachuu dhiisa jedhee murtii laate dirhama 500 fiduu qabda kaate leeyban jennaan yaaqub firra achi laate faaris bilisoome amantii fudhate firra galchuu malee tolanatti oolte jedhee bira gale toltuutti hojjate wanni ajaa'iba zabana san taate yeroo haadha Yuusuf cimimmuun qabatte cimimmuurra turte rahimni rakkate abbaa hajaa dhufee dubbiin irra taate innis Yaaqubitti faarisii ergate Yaaqub quban qabu re'ee bobbaafate faarisitti himnan fardasaa yaabbate dhufee ijaan arge rakkoo isaan mudate rabbii isaa kadhate kophaa baheetumaa namni diinin deemu booddisaa milkumaa cimimmuurra turu isii dhageenyanii warri mushriktoota isaan dhaadatanii abaarsaa ishtartu akkas godhe janii hedduu rahimasi qalbii isaan cabsanii Yaaqub kophaa bahe rabbi booha inni as duraa cummanni isitti baachanii isin tummasheena hin deessuu jedhanii har'aas ni dootedhaaf natti dhaadatanii isiif daa'imallee narraan ajjeesinii gammachuudhaas ka'ee jaratti hin galchinii jedhee gannan naqa rooba imimmaanii mushriktoonni goobe gammadee akkaanii warri nu khilaafu hundumti qeessanii akkas tahuu teessan jedhan ummataani abbaa isii layban laaffate imaanni dubbii mushriktoota isa moohannaani garee isaanii tahu murteesse immoo inni ergoo mushriktoota tokkotti dhufnaani isatti dhaammate akkana jedheeni intala tootadha yoonaa fayyiftanii Yaaqub biyyaan baasa jedhiitti naa himi jedheetti ergate gurbaa reefuusanii harabbii kurmaanne yoomiyyuu kanumaa namni irratti obse booda badaafamaa dubbii san dhageesse ishii kaatee dhufte hoggaa dhuftu leeyban mana yaamta jette waan keessa isiidha isatti dubbatte Yaaqubis dhagahe dhufeerra dhaabbate baynarraa jedheeni sowtii ol fudhate anaati si yaame maaliif isin lolte jedheeti leeybanis Yaaqubit dubbate hayaani garta yoo isin lubbuu nafte jette Yaaqubitti dhaadachaadhaa kutte hayaani duuti yoo duraanatti uumte jedhee deebii qubsaan jaartii mudhii kute hintalti xiyya yoo woma takka taate beekadhu immoo atis tanteesii dhumatte jedheetti leeybanis Yaaqubit dubbate dubbii jabduun dhufte maaltu tahuu deema namni diinin deemu booddeerruma aanaa namuu dura amriin walitti laaqamte dukkanaa tammaata hoggaa bariin dhufte jechuun mammaksattu duraanuu dabarte namuu adda addaan karaadhatti cite sirra hin gabaabsa dubbiin si dheeratte boodarra Yaaqubiif rabbiin ni dirmate roobni yeroo dheeraa biyyarraa fagaate kan ummanni guutuun abdiirraa murate mamandi'ee dhufe dachii rabbii guute duumessi furdate lafti dukkanoofte ifni ajaa'iba samirraa gad dhufte fuula Raahelitti gubbaa gad dhaabbatte saboo ifni kana kuni maali jette warri isii mogga ni dinqisiifate ifa kana keessa gaggababa ifatte cimimmuun lammataa qabatte hogguma sanitti Yuusufin dhalate rahmatas gadhiise rabbiyoon qusate dhalachuu Yuusufin biitti badhaafamte waamee qarraa barta yoo qalbiin gallaalte injifannoo argate Yaaqub kunoo ammaa namni diinin deemu booddeerruma aanaa ishtiir quban qabdu waan rabbiin hojjate girgiraa gudditti ifin qixxeessite yaa ishtaarii guddoo bala buusi jette Yaaqubii fi warra isaati kadhatte osoo shirshir jettu ibiddaan naannofte
girgiruma sanu ifitti jissite achumaan ibiddi huccutti qabate osuma huyyetu olii gadi ceete ibiddi irra deemte mataa gubbaan baate sossohuu dadhabde achi lafa dhooyte isin illeen har'a jazaasii argatte qaduraan ibiddan nama gubaa turte asirra turgata namu waan hojjete jaarsi mata arri hawajjiin hojjete osoo ishtiir jedhu mana keessa kute ibiddi lammada isattuu qabatte mana kagubatu biti ijaan garte irra dhaamsinaadhaaf isatti dirmatte jaarsa osoon du'in isarra dhaamsite meekami gubata manni waaqeffannaa roobni maan dhaamsineessa ibidda kana jedhee tajaa'ibe ummanni waan kana bara karaan haqa karaa Yaaqub kana gara isaa deemne harkatti kennina deemani dhiisanii sanama maaloo nu dhiiftanii nu biraan deemina garii osoo jedhu jarri dhiise deema warri dubbiin galteef sin dhagahuu kana biyyaan moo bari'e si biraan dukkana sangartu yaa nama aduu baate tana namni diin hin deemu booddisaa milkumaa